Maki shishaa tokko miti kiisiin giyyuu reef barataa jirti. Mammaa kiisiin giyyuu argaa jirtan mamee akkuma viidiyoo isaanii poostii godhan kana kiisiin giyyuu jiru bargaruma qucee akkana jettee kaatee as deebiti. Hin beektu jettee waa'ee dhugaa rabbi ilaalaa bee gara qucee kana akkana jettee kaatee as deebiti. Hidhiin as jirti bira luftee kaatee itti deebiti jechuudha. Akka waatii yoo reefi garaa reef dhalattee jechuudha. Mucha haadha jal jettee qabattu hin jiraami akkas. Ijinan dhoofne meebii jiraachuun mala anumatu hin barbaanne ijaa sirriitti hin argine ta'a. Viitaaminii inni barbaachisa mana yaalaa dhaqee bitadha. Koodii kiyyatti ka galuu hin argine. Nama koodii galuu barbaadu jira. Dhibbuma keessaa paarsentii 80 natti haa dhiyaatu 20 hafus rakkoon qaba. An sittiin galu maa? Sittiin galu? Sittiin galu laalta? Waa'ee magaluudhaa dhagaye bakka kalaas wanni biraa hin beektan bakka haa maaltu gala kanaas oka biraa bakka gurra dhooftee bar waa'ee hin galuutu. Dhugaa rabbiinis natti kan ilaala akka ittiin gala laalta. Deemu deemaa maal nu dhiiraa miti konkitti miti fayyaan qabu kun dhiira dhabe jetti jira kunoo dhiirri tokkochi qixxee kuma fidiyas. La ati sorry. Jaartii qabdaa. Singiliin fidan daa'ummooti. Osoo dhiirri lafa kanarraa dhumattee ati bichaan haftee ani haqa miskiinaatti ittiin bu'u wallahi. Singiliin si sodaatti kan muuxannoo qabu wayya. Anamma haqa haadha seenaatti ittiin bu'u wallahi rabbuun nan dhiisu. Osoo amma ammiyyuu hin yaadu. Tasumaayyuu odoo waan san yaadeeti. Hayi. Tasma osoo waan sayyadu. Wayana masadii osoo ani fi harka waliin qabatanii seenaa waan dhuftu osoo ani fi harka waliin qabatee waan ati seenaa dhuftu na fakkaata. Maaf jennaan intalti tun miskiina haqa narraa qabdi akka haadhaati gizee mana siida kuna kabajitu wajjin nyaadha wajjin dhuga naa guduunfitee ganna dhiif. Amma gaafa haadha seenaa bira dhaqee guduunfaan dhabu'an. Isii bira dhaqnaan guduunfaan dhabu'an. Walagaree wajjin nyaataatuma wal nyaatanii faaraan ta'inati. Faaraa baratiin tun haadha. Farah Pro Max sim. Anamma haqa. Sister, obboleettiti yeraatuma jaarsa jalaa hatti siin haarawaa baate. Ati miskiina Oromoon hin agarre miskiina qaalii teenya minaamin jedheetuma amaartitti afaan fidee dhaabateera. Haadha seenaa ka Oromoon guutuu muudii itti qabate ati maaliif garaatti nyaatti? Laala ana garaa na nyaatti an laala hin fedhu. Haadha seenaa bichaadha malee jaarsi nama biraa dhufee na gaafannaan ana biratti halaala. Haadha seenaa bichaa garuu. Duuba ka jaarsi dhalaa biraa halaala si biratti ka jaarsi haadha seenaa maaliif haraamatti ta'e saree foonarra gadi gaafa jalqaba eerpoortii bu'ee bar na kakachiifte bar hin kakadhe. Surree ta'e qabadhe. Gaafa jalqaba eerpoortii bu'eetiin jedhe surree kan ta'e qabadhee kakadhe. Surreen na haagantu jedhe dhiirri na haaganu jedhe yoo jaarsa kan ka'e jaallaale jettee na kakachiifte. Taisha, atunale. Best of three tabanna. Yo simo yadde kaku kana kufara guyyaa sadi soomtanaa kennite. Kama dhugaa? Antaisha ati dachii jalatti illee samii gubbatti illee ati na halaala bakka feetetti. Jidduu siyyatan. Tapi wara family. Intaloon tun dhaabbatte nurratti hafte osoo dhiyaatee lama. Osoo dargaggeessi meeqa jiru inshallah osoo kana hawwa abbaani ijoollee shanii ka fardaayyuu qorobsuu hin dandeenye naa kenni tanaan jedhee afaan nan baasanii taaptaap godhaa simma soo jiran nanga alla dabi afur male wini dabi afur leenca malee murattu narraa balleessa. Wini dabi afur family wini dabi afurii kun haadha faate. Karaan narraa balleessin hin dhufne namicha miliyoona kuran qabu yeroo kuran wajjala dhageeffadhu laal na shiladhu lamuu sin kadhadhu osoo shamarran illee lafarraa dhumte gootittii too durbummaa qabda shawaan shamarran Oromoo takka hin qabne qabda jedhina kadhadhu achiin kan dantaa kee warri ifaajeetiin hin fide hin dhume asitti habiibti warri fedhantii haa eeganii gaayis gaafa du'e naan booyina amini kun ifaajee keessatti tabbi goraaka wiini didamii afur argaa jirtanii ijaan maal taatan
Uf, sa'aatii kana ka sa'aatii Absoon nama miliyoona kuran qabu yeroo kuran wal jala mootanii 30,000 sa'aatii kana sa'aatiin lolaa na barbaachisu. Eeboollas nyaate. Yalla let's go family. Ijoolleen kiyya maal taate Arafaate bira meeqa jira? Wallahi nama 800 jira. Ijoolleen tiyataa fi bar wallahi nama 800. Nama kuma 100 yaa rabbi abbaa ummatuma kana maal abbaa kiyya godha. Wallahi na jira ka isin. Ani reedu bar haa. Isa bira kuma 100 jira ana bira 800 jira. Abo ijoollee mana kiyyaa rabbiin addunyaa. Kumaytaan godhu waa dhufa dura dhiba wallahi. Triple. Wini dami afurguutuun badee osoo nama kuma tokko dhibba lama. Guys, trippiliidha jedha olaa sin dhuma eegaa jirani isa bira akka waan namni hin jirren ta'e taaniitiin dhuma eegu jirani daqiiqaa dhuma. Maal tokko eega taaptaa biyyuu godhuu dadhaban yaa beekti. Dhuma eeguu miti. Taaptaa mun kan maara galchaalumu. Yalla amma taaptaa. Bataam yaa taazina. Taaptaa bidhaan 2,000 haa gallu guys. Taaptaa biin 2,000 haa gallu. Naiman Sharif, thank you. Sirkii kumaatu tuqa tokko lama sadi. Inshallah wiini tana fudhadhe ka. Taaptaa argitanii ijoollee isaa dhumarra jabaatan. Ijoolleen tiyya ka'umsi keessan gaarii goods xumurra keessan illaa hina. Family ifaajee keessa alfan balleessinaa family. Anatu isiniin jedha. Kun ifaajee keessanii dhufe wallah. Ifaajee quba keessaniitiif. Ifaajee fedheen haa dhufu. Dadhabbii keessan. Amma namni dhumarra qurxummii takkatti darbu jira. Qurxummii takka wallahi leencaan maleen kennu jazba. Wiini kana namni fuutan onnee haadha faatee keessatti siidaa hin moofne ijara. Deema boo haadhanii isaa haawwalan abbaan fedha haa ta'u leenca kan yeroo yoo qabaatan. Onnee haadha faatee keessatti siidaa hin moofne haawutti. Naayoo onnee miti qabbariitini kursii kee jalatti awwaale abbaan fedha qurxummii na hayaawwaataanyi wallahi leenca siyaa kennu abbaan fedha. Na kadhadhu wallahi yookaan ammoo warwaatee barleessaaf warwaatee girgiddaa si duuba san qabadhu warwaadhu. Aboo bannaatu sheenyaa lamnee alaama xaari bannaatu rabbi jedhi barreessi bannaatu ummata faaraan kummaa jedhee taaptaaf godhu yookiin giftii si kennan jiru faara hizbi ikoonomii kattala shaanchi. Guys Wallahi. Guys taaptaaf godha hin balleessu. Dhumarra jabaadha waati darba. Arafaaqee balleessi please. Balleessi ummanni kee gagamaadha balleessi. Ummanni kee warra hiriyoonni kee warra Tigree jalatti akka namni leenca furanne waan yoo jiraan hin beekaa balleessi ijoollee hiriyoota keetii baay'ee jira kana. Jabaadha hin balleessinu hin balleessu. Balleessi naashina arafaatee balleessi wallahi. Balleessi kaa. Gare hiriyoonni kee gizee ani diriirsi fi mucaa gizee duraa maaliif gadheen jedhin maa gadheen jedhin hayi sabriyye bayyada kana rabbi jedhii balleessiif jetti beerri tun sida si jaalatte jedhaa bara wiinii kudha takka balleeffadhee baraniin qabi yalla kuma kudha shayyoo argate ni balleessu waan ta'eef sitti wasi hojiin iyyaan oolwan hin deeman agatti nagare dagadhe sitti kenna. Wini shisma kuma kudha shayyoo argadhe makiina diimtuu argadhe balleessa makiina diimtuu naa gurgure. Nan awwaata maaliif beeyta arafaate yeroo jalqabaatis si kadhe malee wallahi maa tuyyuu turtee bisaan miira keessa galee tamsisa ture. Wini kana narraa balleessaa jedheen finne qabsoon finne. Uummanni kun immoo injifannoo balleessa yoo kuma kudha shan 20 galleessa irraa balleessa qabi. Uummanni kun immoo dhufa Maammadoo Singilis yoo dhufa warri xiqqii barba. Wallahi irra caalaan shamarran ma warri jala kana jiru warri na boonsa. Nama kan daa'imaa itti boo'aa yookaan wallolaan sirkii lafa kaa'inna laalan akkasitti gubataa. Piripiri irratti ilmoo leencaa yoo lama argadhe irraan fudhadha. Kuma 30 taana jechuudha. Piripiri ilmoo leencaa lama. Meesheer godhaa isin sila wiini tana fudhachuun feetanii warri mana kiyyaa leesheer hin goone osoo qabaatanii ni kennitan garuu biiftumaaf sabriyyee tana bilookiidhaan mana kana dabarsee arrafee jiraadhe. Gaa'isa afaa sadii guutaa. Qabuura dhabdanii taaftaame. Foorjii namni asirra jiru kun foorjiidha. Garuu akka namni garagaraa abaaboo lama eessaa fuudhanii nu dhaqqaban maal eessaa dhufanii nu dhaqqaban. Gaafii kiyya akkamitti namni isin dursaa dhaban. Namni isin saddeetti sabii nama 1,100 dursa kaama dhugaa rabbi. Garaa isin nyaatu wiiniin tun badde eessaa dhufanii nu dhaqqaban. Family triple place triple. Now triple place. Ilmoo leencaa lama soorne na bira dhufee jennaan maal guddatta. Rizqiitee nyaatu jedha kan rizqii mokkortetti gaafata. Wallahi bar dalagannee waliin jirru.
Sharia matu akkas jira bar. Yoo hireen si bokkorte jaartii fuudhiyya yoo sanillee si bokkorte dabaladhu yan ilmoo dhalchi jira. Yoomiyyuu hin jijjiiramu. Maaliif? Abadan hin jijjiiramu. Anamma osoo abdiidhaan illee hin jijjiirama jedhee heerumeet hin jedhe gara Baaleetiif gara Harargee kana gara Shawaa kana heeruma. Biyya Narraa biizinasii. balleef. Kuma lama guuttee bar hin jiru namni kuma lama naa kennu. Hin jiru Wallah hin jiru. Family please happy gora. Ati maanatti deddeebi'aa oota kanaas garaan na sodaate narraa deemi. Hin jiru namni hin jiru bara osoo jiraatanii qaata kennanii hin jiru namni wallah Sumayyaa bicha gubbaa kana gulufa. Warri namnummaa leebilii guddaa qabu isii bicha. Hin dhufa gaama miira kee sagalee dhufa gisee gara hojii deeme mana jiraa seenuu dide. Sagalee kee jaartii yoo dhageette shaan xaalaa darbitii dhugaa qaba. Wallah tokko dheengidda. Diyaaspoora meeqatu wallahi jaartii dhokatee jana. Tokko dheengata diyaaspoora wayyaa Awustiraaliyaa kanarraa qara wal jana jennu tokko bilookii na godhee jira adamaaltu bilookii na godhee jira gisee daalodda jaartii isaati bilookii na godhe. Torbe tokko turee deebi'e. Eessaa dhufte jennaan jaartii tiyya bilookii si godhee birnaan jedhe. Warri jaartiin teesse isin ji'a tokko na haasoftanii jaartiin teessan ji'a tokko booda na awwaaltu rabbi si haa awwaalu nan dubbisin. Wallahi suuraa yaraa takka takka maxxansa. Asli na eegi wallahi. Waasi sattaru waasi maal jechuun inshallah hin diigamte akka onneen tiyya diigamte bultiin teessan diigamti. Kasaaree bar. Gisee nambar waasi akka nama jaartii. Osoo jaartii qabu maasitti haasarreen. Haafayaan maal isa beekan? Bineensi jarjaran gaafa sa'a nyaata jedhani foon bira tare. Biyya deemeetini waa investi godha jedhee dhufee sin dha'u gowwaan kun. Maalan inshallah lafa jira kan biyya deemee ka'ee investi godha jedhee na dha'u. Investiin kee haa badu haafayaa. Wallaan namichi kun osoo qabeenya qaba. Asliin osoo qabeenya wayii qabaatee jedhee biyya baqaa keessa jiraachuu baate Paaltaasaar Oromoo. Ababaa jaha gaayis. Argitu. Akkasii bar. Waa investi godha jedhee deemanii shakari. Hin beektu ati? La. Never. Inshallah asitti ifaatti dukkaneessee roomaantikiidhaaf suuraadhaan gaafanni asii achi deemeen jedhe alhamdulillah as geenne dhee ol darba malee oduunni asiin deemine hennu qaldiin akkasii eessa jira. Addaan bira dhufee investi godhee deema. Wallahi hin jiru salphaan qaldiin akkasii. Haadha faatee bira dhaqee dhokadhee investi godhee ka'ee achii deebi'a jettee biyyeen siyaa. Wallahi. Alhamdulillah sadarkaa kanarra geenne dhee ol darba suuraa isaa. Bakka akkasaanan ka jaartii qabu sin ta'u ka jaartiin jalaa duute wayii si barbaada. Duute jennaan waa galtu. Family triple wiini dida bijaa kun akkanarraa hin banne uummata please. Wayne. Mama thank you so much. Eesaan baddi wiiniin diddamii jaa namni uggee warri kiyya mana kiyyaallee taaptaafii dhiise. Yennee miskiinochi. Abdii kutani alhamdulillah baguma abdii kutan baay'ee nu jallisanii ma. Wiini dida bijaa wiini xiqqaa ta'edha. Hawi abdi are you ready for 20 April? Chulluka Susi family are you ready? Please namichatiin afaan jabanaa sun akka ramoonan hin jala dhumu yamu wallahi ladin. Hundi keessan kottaa taaptamnaa goraa ababa mataa akka takka fida yaban xiyyaara haala seenaa kakalee fidi dhutte haati seenaa kun ogaa fudhi yaa jirti qufaa jirti fudhatteera. Maal godhuuf na qofaatu wanni isiin godhuuf na qofaatuuf inshallah. How will you go? Are you ready for 20 April 20? Baca. Guys, gaafa guyyaa digdama antaba beellama qaxaroo beellamannaa wannoo leevelii hidhattee yoo hin goru eegalte yaa rabbii ani sodaadha keessan isinitti hin barreessu akkanumatti itti qophaa filis namichi gadheen sun akka ramudha. Shisma, warri mana kan keetii wallahi tokko isaa kasi jaalatu hin jiru. Hanga manuma tokkicha profaayilii kan kee kaa'atu hin argine akkam. Ijaan qabdu. Ijaan qabdu hin jenne. Sabriyyee fi biiftuun kun kan ofiitiin deemaa jirti haga ammaa warri mana keetii mootii sirba badhatee deemu jaartoleen tantee lamaan.